Kolleejjiin waraana raayyaa ittisa biyyaa Dameetikaa fi tarsiima waraanaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa naannolee akkasumas dhaabbilee garaagaraa fi kan biyyoota ollaa keessaa filatan leenjisaa ture eebbisiisee jira. Rakkoo amma keessa jirru walxaxaa fi waldeeggarsa hundaa kan barbaadu waan ta'eef raayyaan ittisa biyyaa qaamolee biroo waliin ta'uun yaaddoon nageenya biyyattii akka furamu godhamaa jira jedhan ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የገጠማት የህልውና ፈተና rakkoon birmadummaa biyya keenya yeroo dhiyoo as mudate walxaxaa fi qindeessummaa dhaabbilee hedduu kan gaafatu waan ta'eef raayyaan ittisa biyyaa ergama heera biyyattii galmaan ga'uuf dhaabbilee nageenya fi tasgabbii waliin qindeessuun birmadummaa biyyaaf nagaa uummataa kabachiisuuf wareegama boonsaa kanfalee har'as farreen nageenya fi uummataa qolachaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa ergama biyyaatti kenname galmaan ga'uun cinaatti of ga'oomsuun hojjetaa jira kan jedhan ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን kolleejjiin waraanaa raayyaa ittisa biyyaa humna raayyaa ittisa biyyaa fi dhaabbilee nageenyaa cimsuun cinaatti giddugala tarsiimoo fi qo'annoo ta'ee tajaajilaa jira jedhan. መከላከያ ሰራዊታችን ካለበት የግዳጅ ስምሪት በተጓዳኝ raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa biyya waaraan kabachiisuuf ga'umsa fi dandeettii isaa akka guddatuuf dhaabbilee leenjii beekumsa yeroon gaafatu kanneen gurmeessuun teekinooloojii barbaachisu guutuuf humni qorannoof qo'annoo akka cimu hojjetamaa jira. Kolleejjichi humna namaa ga'umsa qabu kanneen qorannoo fi tarsiimoo shakkii nageenya biyyaa irratti fuulleeffatu baasuu irratti cimee hojjetas jedhan. Ajajaa olaanaan kolleejjii waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Birgeedar Jeneraal Bultii Taaddasam leenjifamtoonni humna shakkii nageenya biyyaa fi addunyaa tilmaamoo akka horatan dubbatan. ሀገራዊ አካባቢያዊና ዓለም አቀፋዊ ደህንነት ምህዳር ተረድቶ leenjifamtoonni shakkii nageenyaa naannoo fi addunyaa sirnaan hubatanii imaammata nageenyaa fedhii biyyaa eegsisan hojiirra oolchuun walitti bu'insa karaa saayinsawaan kanneenii kan ogummaa fi beekumsa leenjiin horatanii jiru. Leenjifamtoonnis raayyaa ittisa biyyaa dhaabbilee garaagaraa naannolee fi humna raayyaa ittisa biyyaa biyyoota ollaa keessaa kanneen filatamanidhas jedhan. ኮሌጁ የመጀመሪያ ተመራቂዎች የመከላከያ ሚኒስቴር ሲኒየር ኮሎኔሎች የሆኑ eebbifamtoonni kolleejjichaa koloneelota raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'an baay'inni isaanii 23dha. Manneen hojii federaalaa keessaa 7 haaluma wal fakkaatuun naannolee keessaa 4 hoogganaa waraanaa naannolee ollaa keessaa ammoo 4 waliigalaan barattoota 41 yoo ta'an kanneen keessaa 38 eebbifamanii jiru. Madaallii ga'umsa isaa eeggate fayyadamuun leenjifamtoota madaaluun warreen ga'umsaan xumuran muummee qorannoo nageenyaa fi tarsiimoo dippiloomaan digiriidhaan ammoo madaallii kaahame warra xumuran keessaa 10 digirii lammaffaan warreen eebbifamanidha. Leenjifamtoonni ga'umsa olaanaa leenjicha irratti agarsiisanis badhaasa fudhatanii jiru.